راديو دنديكا وبي سبب بيا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كابجمتو تفيد جيفتوتا هردفتوتا راديو داندياكا إيغا دولي لمي فجدو روغا هندان كالتي هندان بيتي كيسا تجمي اتفجرا تبكنا godinni harargee ba'aa fi akkasumas godinni harargee lixaa jilli ulamoota keenyaan hoogganamuuf dorfamu kan sheekni sheekota sheek Adam Tuulafaa keessatti argaman akkasumas kan sheek Jamaal Aliyyi ustaasni keenya kabajamaaf jaalatamaan keessatti argamuu fi akkasumas aalimoonni hedduun ka keessatti argaman gara ummata keenya godina Baaleedhaa fi godina Booranaarraa Daangaarraa Shiira Abdii illeen xaxxeen buqqaani tumsa taasisuudhaaf sochitti jiran sochii kana ilaalchisee haaluma waliigalaatiin sochiin jiru maal fakkaata karoorri isaanii maalidha dhaamsi isaan hawaasaaf dabarsan maalidha kan jedhu sheekni keenya sheek Jamaal Aliyyi yeroo ammaa toora gubbaa jiranii waan kan irraa nu ibsuu fi mee jalqaba isaan simannaa ustaaz assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan ustaaz nageenyi badhaadha fayyumaa? Nagaa alhamdulillah gaariidha akka bifa bareedaa akka gaarii jira. والله ما شاء الله ربي نمر كيسن نوفادير سو مماكني كيسن توكو كاين قوفمني توكو هدو دغات الرواسه كده في اللي دبرسات الري هدو سيان بغغما تورا راديو داندياك اتي وان تجرتن نويبسو في نغاد نفنفتن امين امين ولما ربي نورين وادير مراد وان بربانس وابوتو آمين يا رب العالمين آمين 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 جزاكم الله خيرا إيجا أستاذ مي غرا غباسا سنيتو سون دربين أفانو متوكو لما تبكنا جيلي فنفني راكاو دنگما هم مريسات إمالتاني توري ممان كيسان كان دنگلاء سوران كيسان غم أمتاكي نترچاي إرغاني سين دبرسا تورتان أمتاكي نبوچسا توري إمالي غم هم مريسات إسين كانومان دوران لي نانو سومالي كيسات تدامتاني توري ركواتش جرول لي إجومان أرغا تورتان أمتاكي نبوك أي كان دري دوا جرول لي أكسمس كان هم مريسا jirullee keessuma jirta waan hunda tokko tokkoon hordofaa jirtanii mee jeela sana wajji yeroo imaltanii taaluma walii galaan ummata keenya achi jiru sayyoo argitan san maaltu isinitti dhagaame haalli jiru mee akkamiin ibsitan haar rakkoo ummanni keenya keessa jiru kan maasha Allah wallahi waan gaarii nagaafattee bulesha keenya galatoomi ani yeroon ammarree sadaqeen ijoollee nama hedduu dubbisee rakkoo maal qabdan maaltu isin mudate mee rakkina akkam keessa jirtan jee ijeetiyyaanis arraba khiyyaanis yeroon gaafadhu osoo nanachi dhaabbadhu namoota wallolee walibbu wal fottoisu rakkoo takka naa himanii hedduu dhagahame mee rakkoon teessan maalii jee yeroon gaafadhu afatan qabnu uffatan qabnu waan itti affeellannu qabnu yooma affeelle osoo waan itti affeellannu qabaanneewu waan irra nyaannu qabnu naan jaan achirra information heddurraa fudhadhee magaalaa Awwadaa yookaan dhufu Awwadaa itti manguddichi tokko aboo isi warri rabbi kadhatu qabbanti nu fitte maaliif rabbi nuun kadhannee qabbanti nu fittee jirti qabbanarraa maaliif nu du'aa nuun goonee nuun jee wanni na dhagahame duuba kan warri mana galu kumbula meeqa uffatee birdilibsii meeqa uffatee warri firaasharra rafu mana isaanii oowwaa keessa galu qabbana sodaatee qabbana du'aa nu godhaaju dhiiroo lammiin teenya warri manaa miti ala jiru warri simintoorra galu haafatan qabne ha uffatan qabne ha namni dhukkubsataan dubartiin namni dubartiin ulfa garaa qabdu akkasuma ijoolleen daa'imni wal keessa xiqqaa fi guddaan qabbana keessa qorra keessa waan afatan waan uffatan osoo hin qabne akkamitti jiraachuu jiranii jeetiin dubbii jaarsi kun jeerra manguddichi kun jeerra hedduu na dhagahame hanga imimmaan narraa buuta akkatti jechuudha. Awwanni arge kana rakkoon hedduu jira rakkina sanirra dhaabbannee gaa uummata keenya keessa deemnee dhoortoo isin hin kadhannu sadaqaa miti nuti dirqama lammummaa dirqama sabummaa dirqama namummaa kaysinirraa eegamu baha jennee quba gurra lamaan kaayannee itti iyyinee halkanii guyyaa dalagaa teenya dhiifnee keessa oriennee waachuu jirra jechuudha. Egaa ustaaz mee haaluma waliigalaatiin miidhaa uummata keenyaa irratti dhaqqabe kan ka biyya mootummaa federaalaa jalatti bulti baandira tokko jalatti biyya san keessa waliin bulla jechuudhaan sirna federaalaan bultuu irratti shiira daba ummata bal'aa ganga'u irratti xaxamee ummata fayyaalessa takkaa kana mantun daangallee namatti hin dabarre ummata keenya irratti raawwatame kan akkamitti ibsitan isin ka bara kanaa kan wallahi kana akkaan jee ibsu anamma yoon hamtu jeerra manguddoon achi wal geessee takkijaan rakkinni ummata keenya irra gahe waa rakkina dubbatamuu miti wal nama gaafachiisuu miti garuu jaan خيري رمي شري جرا قبض الرا شري رمي خيري جرا قبض شالا
ummanni keenya sharrii fakkaatee kayriin nu dhuftee sababa isaaniitiin tokko taane rakkinni nurra deemaa jiru gabrummaan miidhaan adda addaa tanurra deemaa jirtu ulfaa fi dhugaan bulee guddata arraan tana guddatee dirree ba'ee akka ulfa duraan huccuun dho'isan ka guyyaa keessaa achi ba'ee mul'atuutti mul'atee jira. Arra wannummaan jennuun jiru kun walumaa galatti miidhagaa fi miidhama wal biraan dhabanii ummanni keenya miidhageen nu miidhaysee jennaan gabaabdutti oguun gabaabinaan ibsu jechuudha. Egaa baarakallahu fiik jazaakallahu khairan ustaas mee gara duula hojjaammisin itti jirtanitti osoo hin seeniniin dur akka guutummaa Oromiyaatti kallattii adda addaan deeggarsi taasifamaa jira. Deeggarsi taasifamaa jiru kun immoo bifa qindaawaadhaan taasifamaa jira wanni isin hubattan kaampii lamaanuu irra deemtanii jirtanii. Ummanni rakkinni inni qabu maalidha? Namni immoo deeggarsa wanni inni qabataa dhufaa jiru maalidha? Ummata keenya Oromoo bakkuma hundaa deeggarsa qabataa dhufu kanaadha fi fakkeenya namoonni deeggarsa hatattama waan irra barbaadanitti jira. Fakkeenya ammoo warra argitee deeggarsa argitee kawamachii qabanutti irratti ammallee kawamsan fakkaatutti itti dhufutti jira. Ummanni maal haajoma? Ummata tam yeroo ammaa kanatti maal haajoma? Maal dhaamtan? Rakkinni isin argitan immoo maalidha? Ka qaceeluu qaba jettan. Rakkinni guddaan amma isaanii jiru osoo rakkina qoonqoo rakkina beelaan ta'in namni qabsoodhaaf bahe durattumaa'uu qorraa fi akkasuma aduu fi rakkinni adda addaa beelaa fi huwanni nama mudatu ooma jiraatti wahuma qabsoorra nama mudatuun nu mudatee rakkinni guddaan amma nu jiru rakkina sammuutii jaan guyyaarraa dubartii maraataa jirtu tamaraattuu jira dargaggeessa maraatuu jira akkasuma ijoollee daa'ima nyaata ijoolleef ta'u dhabuurraa yookaan qorri isaa wanni hin beekamne dhibdeen adda addaa irra gahuurraa ijoolleen nurraa dhumaa jirti hammarreessa keessatti ijoollee 8 nurraa du'ee jira jaan amma yeroo amma jiru kana keessatti warreen dhukkubsataan ka fayyaan qabne hangan qabu doktorra waliin nuu qabanii nuu fidaniiti dawaa dhabnee jaan akkuma nyaata fidanii fi waan itti affeellatan dhabanitti haala bifa qindoominaan koreen mootummaan jaartee jirtu gubbaarratti guyyaa mootummaan keessummaan faffagoo irraa nu dhuftu nu laaluuf miidiyaarra mul'achuuf dhufanii asitti haasawaa godhanii deemuu malee namni maaliif jirtan rakkoo maalii qabdan deebi'ee nu gaafatu hin jiru. Wama nu dhufe kanaa'u nuuf kennamu jiraa fi gara biraa deemu jiraa'u addaan beekuu hin dandeenyu rakkinni nurra jiru rakkina nuufi koreen walitti hiriiroo qabaachuu dhabuutii nama nuti hin beeyne nama nu hin beeyne nama nuuf yaadu jennee nutillee sammuu keenya keessa yaadnuutu nurra jaaramee nu gaggeessaa jira nu biraas dhufaan jiranii nu subataan jiranii waliifis galaan jirru walillee fahamaan jirru nuti rakkoon guddoon osoo qaamni tokko hundaawee bifa tasgabbaa'ina qabuun bifa seera qabeessaan dhufee nuufi hawaasa keenya jidduu jiraatee rakkina nuti qabnu dhufee nu gaafatee hawaasa dabarsu jiraate nuti lammii teenya dhibbarraa dhibbatti amannee rakkoon takkalleen isaan biraan dabartee nu geessi jennee yaannu nama nuufi hawaasa jidduu godhamu jidduu jiru kanaatu rakkina keenya hawaasa nu dabarsuu hin dandeenye malee karaa biraatiin rakkoon qabnu jaan rakkoon isaanii ka jiru yoo jiraate kana jechuudha. Egaa ustaaz rakkoon kun akka hiikamtuudha fi mee maalidha wanni irratti hojjetamuun barbaachisu akka furmaatatti yaadni furmaata isin bira jiru maaltu jira? Nuti eega isaan agarree rakkina isaan keessa jiran agarree dubbiin isaanii akka gaarii nu dhaga'amte boodaan koree mootummaan jaartees akkuma jirtu ta'ee nutis bifa seera qabeessaan jaaramnee keessaahuu warri Harargee Bahaatii fi Harargee Dhihaa tokkummaadhaan ulamaa'ii teenyaa hayyoota keenyaaf dura goonee hara isaaniitiin birrii walitti qabnee birrii sanaan rakkina isaanii hatattamaa hamma isaan rakkinni yeroo hundaa'uu haafatuu fi haabatu jaanii rakkina afatutti dhiisnee rakkina abatu san bifa hatattamaan yeroo gabaabduu keessatti furuudhaaf akka tattaaffii godhuu dandeenyu jennee koree ummatuma keenyaaf kun dhimma nama hundaatti waan namni itti nu ajajuusii miti waan namni itti nu filuusii miti ifumaaf hawaasni keenya waan nurraa abdii qabaniif waan nu jaalataniif waan nutti amananiif koree jaarree koree saniin bifa barbaachisaa ta'een as nu keessa jiru kanaa miti ummata keenya ka Baalee naannoo Baaleetti raayituu fa'aa keessatti rakkachaa jiru beelaan dhumaa jiru qabbana keessa dararamaa jiru akkasuma naannoo Booranaa jiru isaaniif sadarkaa duraa akkuma naannoo Finfinneetirraa warra Oromiyaa guutuu keessa jirurraa walitti qabnee ammarreessatti finnee isaan laalchifnetti
ammas tarkaanfannee warra naannoo Booranaatii fi akkasuma naannoo Baalee jirus laallee rakkina isaanii namas itti erginee jirraa gaafannee waan isaan barbaadan isaanii geessee birri nama biyya alaa jiruu fi biyya keessa jirurraa hundarraa walitti qabnee akkaawuntii bannee rakkina guddaa booda mootummaan nu jiraaf jette san hawaasni nu jiraaf jeessan osoo hin ta'in kachi asii akka isaan beelaan hin dhumne akka isaan qorraan hin dhumne akka isaan dhibdeedhaan hin dhumne rakkina hatattamaa kana furuudhaaf koree namni itti amanu ummanni isaan beeku ummanni isaan jaalatu jaarree amma bismillah jennee sochii cimtu halkanii guyyaa kan hin rafne kaif duuban jenne mirgaa bitaa keenya millachaa marihataan ogu takkallee gowwaan qabu jaanii namni mariyatu nama if duubaan arku jaan if duubaan kara kiyyoo kanaanillee arku ijjisaa gara hundaan agartu hawaasa keenyaan mariyachaa isaan mariisisaa hawaasa mariisisaa mootummaallee mariisisaa bifa barbaachisaa ta'e hundaan rakkina uummata keenyaa bira dhaabbannee hiikuudhaaf koree qophooyte anilleen koree sanirraa nama tokko jechuudha. Ustaz jazakumullahu khairan barakallahu fiikum hedduu nama gammachiisa egaa jaarraa kana keessatti yeroo ammatti jirru kana keessatti gulantaa ammatti jirru kana keessatti ummanni keenya akka wal dhaga'ee walii rifatee saani deemaa jiru kan hedduu nama gammachiisa waan nama gammachiisu hedduu argaa jirra mee amma akka jiilli ulamoota godina Harargee baaf Harargee lixaa sochiin isin taasaa jirtan akka jalqabbitti maal fakkaata? Maashaallah nuti hoggaa mariisifnu uummata keenya baadiyyaa yoo dhayne خلوكو قبلوكو نور ماتا خريه قبو كسمر رئي خجبتش قبو جبتش قطيو أكسمتي خوفتا قبو خفتا خخدرا قبو خدرا دنيتشا شنكرتا وهما هواسم خين اتهاج مهندا خزاها قبو زار كراي باسي خموبايل قبو هودا لمين تيهاتين دولة تفرساني تنهادو بفتوجي موبايل خنا خانو فتا في الراباسا ويا توقت وفتا كنتال ديدب كنتال صدم أكسممس خضرا كنتال دب لما كنتال دب بسدي نانو بادية هندت بادية في مقالة تكمان نما هررجي بهاتي في هررجي ريا خيسي جرو قويا تكو خيسة تدك ما نصون تين فإننا دان ولي يامني وان هررجي بهاتي في هررجي ريا مقالة وداي ولي يامني دبسني خوني وان نمني تشنجا جوسون تين دركما متا خيساني تهو بيخا دركما نمني دركما نموما دركما إسلاموما تهو بيخا hujii manaa godhadhaa mana ganaa namuu irra socho'aa jenneen irra socho'uu jiranii akka fakkeenya yoon sii kaasee magaalaan Harar guyyaa tokko qofatti birrii miliyoona takkaa fi 500,000 ol walitti qabanii guyyaa irraa walitti qabnee akkasuma ammas Awwadaa keessatti guyyaa tokko keessatti birrii miliyoona 1,700 walitti qabnee kun egaa birrii duula uummata keenyaa yookaan uummata keenya gad dhaabuuf qalbii isaanii bakka cabxisan qoybuuf rakkina isaanii kana duraan dhaabbachuuf dallee isaanirraa ijaaruuf karaa barbaachisaa ta'e hunda kamimuu ta'uu fi kamimuu hin taane hundaa'u kanaan bira dhaabbachuudhaaf sochiin kana fakkaata namni tokkollee namniif duuba deebi'u hin jiru nuti lammii walii kafanaa lammii walii gaaddisaa lammii walii gaachana jennee waliin dhalatanii waliin dagatan jennee tokkummaadhaan wal mari'annee wal cinaa dhaabbannee qaamni guututti jechuun qaamni ummata dureessi osoo irraa nafne ulamaa'iin osoo irraa nafne qeeroon osoo irraa nafne akkasumas barataa fi barsiisaallee osoo irraa nafne manni barnootaatii fi manni illee osoo irraa nafne namni tokko akka fakkeenyaatti ka Finfinnee mana qabu ka Direedawaa mana qabu ka Awwadaa mana qabu Finfinneettis kafalee Direedawaattis kafalee Awwadaattis kafalee mana barnootaattis kafalee haadha manaarraas kafalee ijoollee isaatirraas kafalee mataa isaatirraas kafalee gara barbaachisaa ta'e hundaan hawaasa cinaa akka dhaabbatu lammii isaa akka gargaaru dirqama mataa isaa akka bahatu kun ammas osoo dhoortoo kadhachuun ta'in seenaadha seenaa namni dalaguu qabu qabsoodha qabsoon uummata Oromoo yeroo har'aan tana kana keessatti baabura kee karaa deemu abbaan fedhiisuma akkanatti bu'ee raafa malee baaburni isin dhaabbatu sheenaan akka isinitti nafne ifa keessatti kan rafne namni nama jechuun nama dukkana keessa dammaqu dukkana keessa miti har'a ifa keessa jirra hin rafinaa jennee hawaasa keenya kaafnee bifa kanaan itti tarkaanfannee ijaa fi harka walii ta'anii akka Sheekul Islaam Ibn Taymiyaa je obboleessaaf akka ijaa fi harkaati je iji yoo boochi harkaa imimmaan irraa haqa harki yoo laalate ijaa boohaaf je akkasii walii boonyee walii laalannee wal cinaa dhaabbannee tarkaanfii takka fudhannee ilaalchi keenya yaanni keenya tokko ta'ee tokkummaadhaan sosso'uu asii gargaarree ha Booranaa jirus gargaarree ha Baalee jirus gargaarree warrichi achiitis gargaarree ha asiitis dhufee gargaarree keessatti tokkummaas ijaaraa wal quba qabaachaa yaanni keenya tokko ta'a
waliin tarkaanfachuu jenneetitti jirra kana fakkaata gaa obboleessa kee. Jazaakumullahu khairan ustaazuna rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu waan isin qabattanii lafaa kaatan kanallee rabbiin galmaan nuuf haa gahu akka goolabbitti ummata keenya Oromoof kallatti hundaan argamuudhaaf yeroo ammaa kana keessatti sochii ummanni keenyallee taasisaa jiru gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin illee taasifamaa jiru haala waliigalaatiin ummata keenyadhaaf dhaamsi isin qabdan maalidha carraa isin haa kennu. Maashaallah wanni ninjuun ummata keenyaan gabaabdutti namni fitti cite fillii caalloolaa itti Oromoon kafitti cite waa takka arra Oromoo waan irraa duraanis rakkoon isii guddaa waliigaltee dhabu tokkummaa dhabuudha arra rakkoon dhuftee tokko nu goote rakkoon dhuftee wal nu barsiiftee rakkoon dhuftee waan nu barsiiftee rakkoon dhufteeti maalummaa keenyaa fi maalummaa nama biraatillee nu barsiiftee walumaa galatti hawaasa keenyaa wanni ninjuu gowwaan nama osoo karaa deemu jiru imaltuu isaa keessatti eega mana bira ga'e badee karaa mana isaatirraa maqee akkas hin taane lafa dhihoodha jirra dubbiin ammaan tanaa lammii teenyaatuun qabsoodha malee dhortoodha jechuutti fudhatinaadha. Ummanni kun ummata guyyaa duraati sababa qabsootiin maqaan itti baafamee biyyarraa gabbaafameetu arras karaan sun isaan baasuu dinnaan adawwii karaan sun baasuu dinnaan adawwummaan ammas gandatti ol deebiste. Akka cufattuu khayri nu taate nuti ol nu deebisanis gandu deebisanis khayruma taatee jirti. Aloonni ninjuun ummata keenyaan qabsoo tanarraa haftanii seenaa teessan hin balleessinaa isin qaaneessinaa walillee hin qaaneessinaa. Kaayyoon teenya nuti ummata kana gadhaabuu miti Oromoo guutuu gadhaabuudha ummata kana bira dhaabbachuun ummata kana bira dhaabbachuu dhabuun ammoo Oromoon guutuun akka jirtutti khasaaruudha tana naa qabadhaadhaan jaanan ummata kiyyaan. Hedduu galatoomaa ustaaz rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu jazaakumullahu khairan dhaamsa jabaa nu dabarsitanii. Ammallee tarkaanfii amma fudhanne kana keessatti namni qurxummii alloollatu akka bishaanii sodaatu jaanitti namni damma jaalatullee kanniisan sodaatu akka jaanitti. Namni waa dalagu waa hojjetu arrabaa fi waa biraas dhageeffachuun qabu rakkoon adda addaarra dhufuunis ni mala. Maali namni haasidni takkaahuu adawwiin karaa biraatti dubbisaa jijjiiruunis ni mala. Kana hunda osoo hin dhageeffanne waan takka dhageeffachuu dhabnee tokkummaadhaan wal marihannee mariidhaan hayyoota keenyaaf dura goonee tarkaanfachuudhaan jaanan wanni biraa takka illee hin jirtu. Arra tuni qabsoodhaa namuu qabsoo ta'uutti amanee. Rakkoota na keessatti osoo walirraan hafne ija takkaan harka tokkoon miila tokkoon tarkaanfachuun nurra jiraa akka qabsoo guddoo deemtu tanarraan hafne jaanan hawaasa kiyyaan lammiitti jaallafeetti jaan. Barakallahu fiikum jazaakumullahu khairan ustaas sagantaa raadiyoo daandii haqarran nu argamtanii dhaamsa akkaan murteessaa ergaa bareedduu tana hawaasa keenyaaf nu dhaamu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu isin galatoomfannaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Reediyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeressi. Menuf dagaisi Allah ya Rabbi khiyya